See you later. Budaarra wal argina. Goodbye. Nagatti. Take care. Of egado. I'm sorry. Difama. It's okay. Tole. Great job. Congratulations! Baga gammaddan. Happy birthday! Gayyaa dhaloota gaarii. Good luck! Karaa gaarii. What's this? Kun maali? Can I? Ani. As well as akkasumas, in contrast, faallaa kanaatiin despite, ta'us, due to, sababa, tiin, in other words, jecha biraatiin. Even if, haa ta'u iyyuu. In addition, dabalaa ta'an, on the contrary, faallaa kanaatiin, because of, sababa ti'if, as long as, hamma ta'etti. Excellent! Try these phrases. Whose? Kan eenyu? How? Akkam? How many? Meeqa? How much? Hangam? How often? Yeroo meeqa? How long? Yeroo hammam? How far? Fageenya hammam? How old? Umriin hammam? What kind? Akaakuu ma'al? Excellent! What should we work on next? Write your ideas in the comments and I'll be happy. Define, hiika kennu, demonstrate, agarsiisuu, describe, ibsa kennu, determine, murteessuu, discuss, mari'achuu. Relevant. Dhimmatti dhihoo. Significant. Murteessaa. Stable. Dhaabbata. Sufficient. Ga'a. Valid. Sirrii. Excellent! Try these words in your own sentence.